Booddeessumaan sararaatinyaan intiiti kan taate sin beekuun barreeffama akkuma qalbiitti barreeffama eejensii barreessee yookaan maatii kootii barreessee kenne isiin qaqqabuu hin danda'anu jedheetan kan eejensii barreessee kanaan afaan beeka garuu bakka biraa hojjedhee keen dhufee atee sanaan jettee sararaatinyuma akka geetiitti arginatti cufattee guyyaa 8 jedheen kanatti naa bilbili jennaan fudhattee calaa jetteen harka kalasisiidhuma bira taree isiinis naaf fudhattee deemtee ijoollee lakkoofsa jedheetan dhiisee rabbii koo hamma kanaan salaata nan boo'a gara rabbii kootti deebi'ee jechuudha. Halkaniin guyyaa irra waqtii rabbiirra dhaabadhee jechuudha. Booddee kanuma namtichi barriyaan koo akka silkii kana haasee afaan arabaatiin haasee malee diqqoo afaan keetiin akka naasumni naan jedhe namtichi dhufee jechuudha abbaan baraasii. Samaanuun baroodha jedhee hin barriyaan abbaa isaas waan inni naan jedhu kan silkiin kun maanni innan kaasu na dubbisee afaanan koo haasaa. Afaanan koo haasee na waamee maqaa kiyya waamee maani rakkoon si mudate naan jedhe. Jennaan rakkoo nan gaafatini takkatu lubbuu koo na baraarin jedheen. Sa'aatii sana caammaa shorxaatiin jechuudha inni namtichi shorxaadha. Gateettii koo keessa kan irra dhaabatee afaan arabaatiin haasee naan jedhe. Afaan arabaatiin haasee waa biraa dhiisii hojiin barbaadu biyya koo qofa na galchin jedheen badinaa nan jedheen afaanuma kootiin jechuudha afaanuma arabaa jiraatiin jarri waa tokko nan goone anatu hojiin barbaane natu badii qaban jedheen isaan ni jedhu kan ammoo akka inni na sodaachisaa jirtu sodaachisaadha namtichi naan jedhe eejensii Itoophiyaati wallaahi hin jedheen. Asumaan sa'aatii sana keessa oolleen bullee jechuudha. Eejensii erganii achi na baasanii amma kunoo alhamdulillah rabbil alamin nan gala biyya kootti na galchaa hojiidhuma sin barbaadu nyaadhu sin dhugu sinuma barbaadu nan gala karaa guddaadhaa taa'een karadhee jiraadha jennaan na didanii gisee biiroon na geessee jedhu hundasaa tokko inni madhee koloo riskii natti na iddee qaamni koo na ciccitee dhume jechuudha. Yeroo nagaggeessitu sana keessa nam tokko waa balleessee fi miti rabbiin harka mujrimaa nu galchin. Kana obboleeyyaan koo du'aayii walii godhaa bareechaatii nu warra biyya ormaa jirrus du'aayii nu godhaa. Bareechaa du'aayii nu godhaa siin jedhaa danda'ee isaan jiru. Afoonaan ilaanaa jedha rabbii rasuulii jedhaati. Amma garuu mana bareedduu mana kairii galeen jira alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanaan booda sararaatinyaan bakkee fidatte. Sararaatinyaan bakkee kifiliyaan jiru sanaan qassaalaan dudduubbee jira uffata michiti yaa jamaan hundaaf gorsa ta'a bareechaati yoo lubbuu rabbiin baase malee wanti bo'u hin jiru. Anarra waan ga'edha kun. Booddeessumaan. Hayyaa jireenya biyya ormaa dukkana baay'ee waan nama gaddisiisudha obboloota koo hedduu nama gaddisiisa keessattuyyuu jechuudha amma immoo sa'aatii kana keessatti kan hammaate Saawud Arabiyaa keessatti wanti kanaa kun kan deddeebi'aa jiru deddeebi'ee kan mul'achaa jiru sababiin isaas amma yeroo kana keessatti ijoolleen afaan hin beekne baay'inaan dhufaa jiru kan dallaalatirraa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkasuma warroota chaanaala kiyya afaaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warroon ta'aa jirtan hin jajjabeessaa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadha waaqayyo isin eebbisu isin jecha egaa hordoftoota koo dhugaa hedduu takkan gadde jechuudha obboleettiin keenya kun waan jette viidiyoo ka'umsaa irratti isin dhageessanii jirtan jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Na obboleettiin keenya kun maal jette hin beektanii keessattuu Saawud Arabiyaa kana keessatti amma jabaatee jira akka gizee duraanitti miti dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif hojjettani
ijoolleen keenya sirriitti biyyarraa dhufaa jiru. Sirriitti yaa'anii biyya kan dhufaa jiru amma jechuudha. Saniin immoo ijoollee hin beekne ijoollee xixiqqoo ijoollee hin beeknetu dhufaa jira. Ijoollee mana 10 keessatti baay'inaan dhufaa jira. Isaan osoo gaan homaa hin beekan. Wanta mana keessatti jiru homaa hin beekan. Akkuma biyya keenyaa sassi'u jechuudha. Keessattuu immoo karaa dallaalaatiin dhuftanii dallaalli akkasumatti mana hin taanetti gadi siffe'ee simbiraa deemaa iddoo jirtanii beektanii jiraattanii duutanii keessan sin beeku. Jiraattanii fi duutanii keessan isin hin beeku jechuudha. Garuu akka obboleettiin teenyetu jettetti waaqayyoon baga shii baase obboleetti koo baga waaqayyoo si baase maaliif ilmi namaa hin nyaannaadhaaf biyyaa bahe malee hin duunadhaaf himate jechuudha. Nuti han biyyaa baane hin nyaanna akkasuma immoo waa godhanna hin guduufanna hin hojjetanna jenneen malee lubbuu teenya baasna jennee biyyaan baane. Garuu immoo lubbuun guyyaa waaqayyo jedhe malee hin baatu jechuudha. Akka mucayyoon kun jettutti silaa lubbuu ishii kan baasuudhaaf wanta shiraa gara garaa irratti xaxaa tura mucayyoo tana jechuudha. Garuu akka isheen rabbi ishiitti boochee amantaa ishiitti bakka akka of kennitee jetteen waaqayyo jalaa ishii baase jechuudha. Baga waaqayyoon jalaa si baasee harka diinaa keessaa baga waaqayyo si baasee obboloota koo adaraa keessa wal cinaa jedha. Adaraan mana hin taane yoo ta'e jalumaa badaa dhugaa waaqa isiniin jedha. Maaliif yoo lubbuun ta'e jiraattee hojjetta yookiin akkamitti jiraattee hojjetta. Dhugaa hedduuta kana gaddisiise mucayyoon kun bakka lubbuma kiyyaan ba'uun barbaadetti. Bakka achiyyuu baatee biyya kiyya galuun barbaade bakka hojii natti hafu karaarran taa'ee kadhadha jette. Dhugaa ishii jette dhuguma rabbitti. Maaliif yoo dhabanillee karaarra yoo ta'anii kadhatanii isa wayya. Dhugaa rabbi lubbuu yoo si jiraattee karaarra teessetillee kadhatte isa wayya malee biyya namaa keessatti waaqayyoon du'umallee namatti ajajini. Bakka kasiddiina si ajjeesuuf harka si albeesitti qaratee deemullee waaqayyoon nurraa haa qabu jechuudha. Ani yeroo baay'ee waan akkasii kanarratti nan hojjedhaa ture garuu namoonni gorsa namaa hin dhageeffatanii viidiyoo yoo namni hojjete hin dhaggeeffatan. Sababii isaas viidiyoo nama arrabsuu fi viidiyoo nama fayyadneef akka isaan akkasiin dhaggeeffatu ijoolleen keenya malee viidiyoo nama fayyada yookiin namni tokko gorsa si namaa kenna hin dhaga'anii jechuudha. Biyya keessas ta'e biyya alaas ta'e kun silaa hunduma keenya ilaalata jechuudha. Anas isin ilaalata. Gorsi obboleettiin keenya kun nuufillee kennite anallee sillee hin ilaalata. Akkasuma nusi waan irratti daballu irratti dabaluu qabna jechuudha. Hundumti keenya waliif sagalee ta'uu qabna. Waliif akka wal gorsine waan hin taane irraa goruu qabna isin jira obboloota koo. Har'a mucayyoon kun dhugaa waaqumatu akkuma isheen rabbi ishiitti kadhattee halkanii guyyaa itti boo'chituma jettetu ishii jalaa harka diinaa keessaa ishii baasee jechuudha. Maaliif isaan kan ajjeesuu qophaafatanii mucayyoo kana jalaa ishii baasee jechuudha. Waaqayyo baga ishii baasee. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan ijoolleen biyya jirtan kanaaf eeggannoo godhaa. Keessattuu yoo manni isin hin taane immoo silaa dallaalarraan dhuftan dallaalli bilbila isin jalaan kaasu jalaa badaa ijoollee irratti lookashiin ijoollee beektanii irratti ergadhaa akkuma dhuftanii. Fakkeenya manni sun sin taane taanaan dafii lookashiin maatii keetii irratti ergi firoottan keetii irratti ergadhu ijoollee godanyoo ta'uu biyyaa qabaatte irratti ergadhu akkasitti lookashiin keessan irratti ergadhaa. Maaliif namni waan ta'an hin beekan jechuudha. Dhugaa isin jedha. Kanaaf goddanyoota keenya irratti ergadhaa ijoollee biyyaa qabdan irratti ergadhaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif walda qabuu jechuudha isin fayyadaa jechuudha. Walumaa galatti isin fayyadaa jechuudha obboloota koo. Baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Inna kanaaf lookashiin walirratti ergachuu yaada haga danda'ametti isiniin jedha. Waaqayyoon hunduma keenya wajjin yaa ta'u biyya ormaa dukkana jechuudha. Inda'uum immoo amma sirrumatti kana baasee iyyuu Saawudii Arabiyaa keessatti sirriitti baasee jira wanta akkanaa kun. Maaliif ijoolleen kun nyaata hin jiru jedhanii kun madaaba keenya hin darare jechaa jiru. Kuuwwan immoo akkasuma na ajjeesuudhaaf na qaluudhaaf warroota akkasiisantu irra baa'ata jechuudha beektanii. Kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo godhaa. Adaraa yoo isin hin taane illee manni sun isin hin taane dafaati biraa ba'a jechuudha. Baddanillee jiraachuu akkuma ta'e illee ta'u lubbuudhaan jiraachuu wayya isin jedha obboloota koo yookiin biyyatti isin deebisanii jechuudha. Na waaqayyo hundumaayyuu danda'aadha waan ta'eef waaqayyo isin haatissuu bakka jirtanitti isin haatissuu xalootii godhadhaa du'aayii godhachuu yaadaa isin jedha bakkuma jirtanitti rabbi nu haatissuu isin jedha. Baay'ee ulfaatee jira barrichi ulfaatee jira. Biyya ormaa akka dukkana ta'e immoo beekta. Hin beektan dukkanuma jedhee yaada. Biyya ormaa kun nuuf ifaa miti warra keessa jiruuf ifa garuu nuuf dukkana jechuudha. Maaliif biyya ormaatu waan namaan godhu xiqqoos taatu guddoos taatu daalattis taatu biyyuma keenya wayya jechuudha. Har'a biyya keenya osoo ta'e biyya keenya keessatti akkaatti hin dararamnu jechuudha. Kanaaf obboloota koo waaqayyo isin hojii yaa ta'u isiniin jira. Warroonni akkasuma
mana kiyyaaf chanaala kiyyaaf haarawaa taata subscribe gochuun jajjabeessaa warri immoo jajjabeessaa hartan hedduu galatoomaa alfaadhaa isin jedha akkasuma yaada fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuun nagasinaa isin jedha gorsi kiyyaa isuma kanaadha har'a waan baay'een itti dhagahameefan viidiyoo kana fidee isin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isin jedha isin jala isin kabaja obboloota koo baay'ee.